Har'a kan sagalee Waaqayyoo waliin ilaallu macaafa qulqulluu keessaa Marqos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa isa jiru dubbisaa mata dureen irratti dubbadhu har'a gufuuwwan kadhannaa maaltu ta'a isa jedhu yookaan gufuuwwan kiristaanaa maaltu ta'a isa jedhuun isin barsiisa ganama kana jechuudha. Gufuuwwan kadhannaa yookaan gufuuwwan kiristaanaa kan jedhu dhalooti baay'een amma waldaa kiristaanaa hin naqaa. Gufuun maalidha kan jedhu yookaan immoo jireenya kiristaanaa keessatti maaltu rakkoodha kan jedhuu fi namni akka kadhannaan isaa galma hin geenye kan godhu gufuuwwan jiran isinitti himeen isinii kadhadha dhumarra. Macaafa qulqulluu keessaa Marqos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Kadhachuuf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni Waaqa irraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaafi jedha. Harka keessa wal qabaate walitti himaa jecha kana nama sun bukkee qabaakeedhaanii kadhachuuf yommuu jedhame kadhachuuf yommuu dhaabbattu jedhani abbaan keessan inni Waaqa irraa yakka keessan akka isinii dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkeera yoo ta'e isaaf dhiiseedha. Ameen ameen. Isaaf maal godheedha? Dhiisiif jedha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu kana keessatti gabaabsee kan isinitti himu gufuuwwan kadhannaa yookaan gufuu kiristaanaa kan ta'e inni guddaanii namoonni baay'een kan isaan fayyuu dadhaban, kan isaan hiikamuu dadhaban, Waaqayyo irraa deebii argachuu kan dadhaban gufuuwwan kadhannaa kan ta'an inni guddaan maalidha yoo jennee dhiifama gochuu dadhabuudha. Yeroo baay'ee namoonni fuula Waaqayyo dura gaafa ta'an asirratti na dhaggeeffadha. Gaafa ta'an gaafa waldaa kiristaanaatti deddeebi'an jireenyi isaanii inni isaan miidhe inni guddaan inni hangafaa maalidha yoo jettan jireenya isaanii keessatti dhiifama gochuu dadhabuudha. Namni baay'een kam dhiisee waan hundumaa dhiisee dhiisuu dadhabe namni. Dhiisuun eebba dhaloota baay'ee namoota baay'ee kiristaanota baay'ee karaatti kan hambise kanaadha. Yeroo baay'ee hamma namaa dhiisee yoo jette hamma ajjeesi jettee hin gammada namni. Hamma jaalala buusettee amma jibba buusettee gammada namni irraa jenereeshinii amma nuyi keessa jiru yoo jettan. Sababiin isaa gufuuwwan kadhannaa inni guddaan dhaloota baay'ee karaatti kan hambise namoota baay'ee kadhannaa isaa kan dhaga'amne kan godhee isa jalqabaa maalidha? Dhiifama gochuu dadhabuudha. Isa jalqabaa dhiifama gochuu dadhabuudha. Namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessa waggaa 50 waggaa 100 jiraachuu danda'u garuu dhiisuu hin danda'an. Onnee koodha maalan godhaa siin jedhu. Onnee koodhaa dandeen dhiisuu jedhu. Rakkoon inni ulfaataan garuu dhalli namaa kan itti miidhamee harka 100 keessaa 99 dhiifama gochuu dadhabuudha. Eenyumayyuu ta'ee jechuudha. Yesuus kan irratti hojjetes namoota baay'ee kan inni agarsiises harka 100 keessaa 100 Yesuus kan inni agarsiise dhiifama namatti agarsiisuudhaan hojii hojjete Yesuus. Miidhamni keenya inni guddaan yeroo baay'ee waan Yesuus hojjete hojjechuu dadhabuudha. Yesuus utuu isaan reebanii, utuu isaan garafanii, utuu isaan jibbanii mee raajii kan itti dubbadhu kan mee raajii sobduudhoo mee jedhan ija isaaniidhaan yeroo itti dubbatan hamma kana keessaa Yesuus qiimii hin qabanne. Jaalala guddaatti agarsiisee namoota sana hundumaa moo'ee darbe Yesuus. Sababiin isaa abbaa isaarraa waan fudhatee dhufe Yesuus waan beekuuf. Ajaja abbaa isaa raawwachuu waan dhufeef. Ajaja waaqa isaa waan raawwachuu dhufeef. Yesuus Kiristoos ajaja tokkollee ofiisatti kan raawwate tokkollee hin qabu kan abbaa isaa raawwachuu gaaf dhufeef Yesuus. Ani hojii abbaa koo raawwachuun dhufe gara biyya lafaa kan inni jedheef Yesuus Kiristoos tokkolleedha. Yeroo baay'ee Yesuus Kiristoos fedhii koo miti fedhii kee raawwatu jedha yeroo baay'ee. Ameen ameen. Harka walii keessanii ol qabaa keedha sintu yaa Waaqayyo jedhameen. Fedhii koo tuun taane jedhamee fedhii kee raawwatu jedha. Namni nama nu ameena jedhume. Fedhii Waaqayyo gaafa raawwatu jireenyi keenya hin jijjiirama. Afurri keenya hin haareffama. Kanaaf gufuuwwan kadhannaa inni guddaan inni dhala namaa rakkise maalidha yoo jenne dhiifama gochuu dadhabuudha. Kiristaanota keenya har'a
namoota baay'ee inni alaltan dhiisi yoo jette dhiisuu hin danda'u. Namni tokko yoo si yakkeera yoo ta'e, si miidheera yoo ta'edha, miidhamteetta si miidheera yoo ta'edha, miidheetta hin jiru. Ofii keetii miidhamtees iyyuu sirrii galeera, ofii keetii miidhamte, ofii keetii gatii kaffalchiisanii si kaffalchiisanii isumaayyuu immoo itti miidhamtee kan jirtu ufuma keetii dhaqi dhiifama gaafadhu. Namni irraa gaafate dhiiftee bira dabartu gabbarsuu fakkaata. Haa ta'us haa dhiisus waan Waaqayyo si keessa kaa'e waan Waaqayyo wajjin deemtu waan qabduuf. Namoonni baay'een wangeela kana akka koo dubbisuu dandeessu, lallabuu dandeessu, dhiisuu hin dandeessan taanaan amma fayyinni keenya fayyina miti. Jireenya kiristaanaa keessatti immoo namni waa dhiisuun waanuma irraa eegamudha. Garaa dhiifamaa qabaadhu gaafa jedhu salphaa fakkaata. Yeroo baay'ee namoonni kadhannaa baay'ee jaallan, soomuu dandeenya, kadhachuu dandeenya, fuula Waaqa duutuu dandeenya, waldaa kiristaanaa naannaa Kiristoosin hin jaallanna, Waaqayyoon hin waaqeffannaa, hin lallabnas, hin raanyas, garuu dhiifama hin qabdu taanaan bu'aa tokko hin qabu. Akka nama mi'a akkasumaaniiti jedhama caafni qulqulluun. Jaalala of keessaa hin qabdu yoo ta'e akkasumaani jedhama. Kiristaana jechuun nama waa dhiisuu danda'u Waaqayyoof jedhee. Yeroo isin jedhu keessi isaa, lapheen isaa, afurri isaa, namummaan isaa Waaqayyoof jedhanii yoo dhiisan Waaqayyo wanta haaraa godha waan ta'eef. Gufuu kadhannaa inni guddaa inni ta'e maalidha kiristaanatti? Dhiifama gochuu dadhabuudha. Gufuu kadhannaa inni guddaa inni ta'e dhiifama gochuu dadhabuudha. Hamma walii dhiisan irra wal loluuf wal jeequ wal ajjeesutu baay'ata. Kan namni dhiiga dhangalaasu maaliif? Kan namni nama ajjeesu maaliifidha? Kan namni wal jibbu maaliifidha? Kan namni jireenya isaa balleessu maalidha? Dhiifama gochuu dadhabuudha. Inni lammaffaan gufuu kiristaanaa inni ta'e cubbuu dhokataa dhoksu. Cubbuu dhokataa. Yeroo baay'ee namni baay'een Waaqa sodaata malee nama sodaatu. Waaqayyotti agarsiisee Waaqayyoon kadhachuu badaa nama dhimma Waaqayyoon qabu. Cubbuu hojjedheera yaa Waaqayyo araara naa godhi. Fuula kee duran jira ani yakkeera si gaddisiiseera. Nama jedhu nagartan. Ani qulqulluudha, ani cimaadha, ani jabaadha, ani akkasiidha jedhee nama dhiyeessuu agartu yeroo baay'ee. Namni fuula Waaqayyo duratti dhiyaate Waaqayyoon kadhatu immoo cubbuusaa namni jedhama caafni qulqulluun namni cubbuusaa himate maal taa'edha? Haasaa hin hiiqadhamni namni cubbuusaa himate maal taa'edha? Hin hiiqa hin fayyadha. Namni cubbuusaa himanne hoo hin fayyaa? Hin hiiqoodha. Jireenyi isaa ammam yoo ta'e hin hiiqu. Namni cubbuusaa himatu yakka isaa himatu Waaqayyo irratti balleesseera araara naa godhe yaa Waaqayyo kan jedhu. Bararraalee namni araara kadhatu badaan jiru waan ta'eef. Yoo ta'e kadhatte iyyuu namni sitti achi deebi'ee sitti qoosa. Gaafate yaa Waaqayyoodha. Inni kun nama ajjeesee siin jedha, dhiiga dhangalaasee siin jedha. Hamma ofii kadhatu sii kadhatu walii kadhannoo irra deebi'ee inni kun waan balleesse qaba kanaaf akkas iyyee maraataa'edha. Macaafa qulqulluu keessaan ilaaltanii namoota lama tureedha macaafni qulqulluun. Namoonni lamaan kun fuula Waaqa duratti dhiyaatan lamoon isaaniiyyuu. Inni tokko akkas jedhee kadhata. Ani torbee keessaa nan tsooma jedhe. 10 keessas nan kaffaladha jedhe. Ani yeroo hundumaa mana Waaqayyootti nan deddeebi'a jedhe. Ani nama qajeelaan nama sirriidhaan jedhe. Waan ittiin hin jedhamne kan hin qabneedhaan jedhe ofitti dubbata namichi kun fuula Waaqa dura dhaabbate. Waan ittiin hin jedhamneedhaan jedheetu Waaqatti mata. Akka ishee kanaa miti, akka ishee cubbamtu ishee kanaa miti jedheetu qubatti qabasa kanatti. Inni immoo sun immoo fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee akkas jedha ture. Imimmaan isaa rabbu godhee laphee isaa rukutatee jedha macaafni qulqulluun. Imimmaan isaa buusee laphee isaa rukutatee ani gardaafoo mana kee jala dhaabachuu naaf hin malu. Ani nama cubbamaaf nama yakkamaadha. Adaraa dhiifama naa godhe jedhee kadhata turedha. Yesus isa gara kamiin ilaale jiraan dhaggeeffadhaame. Laphee isaa rukutatee ana cubbamaa ana yakkamaa ilaalee nama gardaafoo mana kee jala dhaabachuu naaf hin malle. Nama jireenyi koo xuraa fi yakkamaadha na ilaali jedhee Waaqayyoon kadhata turedha. Isa tsooma isaa himate dhiisee, isa kurnoo isaa himate dhiisee, isa maal isaa himate dhiisee, isa cubbuu isaa himate ilaale Yesus. Amiin jettanii jaba Waaqayyo. Harrayyuu kan fayyu, harrayyuu kan jijjiiramu, harrayyuu kan eebbifamu namoonni akkasii fuula Waaqayyo dura gaafa ta'an cubbuu koo naa dhiisi, yakka koo naa dhiisi jedhanii fuula Waaqayyo dura ta'anii warra garaa qullaadha Waaqayyoon kadhatan harrayyuu Waaqayyo fuulli isaa ifaadhaaf. Maaloon jirtan amiin jettan jabalaati. Ammam nama hundumaa keessa yoo nama hundumaatti fuulli Waaqa nyaara guure fuulli Waaqayyo nama akkasii ifaadhaan sinii jedhe.
Harka keessa wal qabaata keedhaanii fuulli waaqayyo akka haaraa sii ta'utti jedhanime. Dhiifama godhi jedhame dabalaati. Araara waaqayyoon kadhadhu jedhame dabalaati. Namni araara kadhatuun fayya jedhan maal godha fuula waaqayyo nama duratti beekamaa taane yoo dhiifama hin qabnu yoo ta'e fuula waaqayyo duratti namni hundumtuun harka nuu reebee hoo jedhee ilillee gubbaa gamanaa nuu reebanii yoo dhoksaatti duunee ta'e bu'aan keenya maalidha? Namni hundumtuu abaluu ko jedhee mararoo nuu mararee seenaa sunuu seenessee yookaan immoo siidaa nuu dhaabee waan gurguddaa nuuf hojjetee yoo ni dhiifama cubbuun godhanne yoo ta'e bu'aa tokko nuun qabu. Inni guddaa waaqayyo irra keessa tuun taane keessa hojjechuu barbaada waaqayyo namni baay'een irra du'e tuun taane keessa du'e bararra. Ana dabalateen isinitti mara yoo waaqayyoon hin kadhannu yoo ta'e jilbeenfannee waaqayyoon hin kadhannu yoo ta'e namni irra du'e tuun taane keessa du'e waaqayyo immoo kan inni barbaadu keessa mal irra miti. Harka keessa wal qabaate maal walitti maame obboleessa koo jedhamee dabalaate. Jedha obboleettii koo jedhamee dabalaate. Jireenyi kee har'a geeddaramuu qaba jedhanii. Waa tokkoon isinitti mee isinii kadhadha. Mee fakkeenya faarfannaa 66 lakkoofsa 18 irraa nu dubbisaa daddafaatiime. Ani hamaa gochuu garaa kootti utuu yaadeera ta'ee eeyyee gooftichi matumaa ana hin dhaggeeffatu ture. Ilaa ani hamaa gochuu utuu garaa kootti yaadeera ta'ee gooftichi maal hin godhu jedhe ana hin dhaggeeffatu turedha. Saba Waaqayyo dhaggeeffadhaame. Garaa kootti utuu hamaa yaadeera ta'ee isa afaan dubbata miti garaa kootti hamaa yoo ta'e ana hin dhaggeeffatu ture. Nama kamiin dhagaa waaqayyo merka walii keessanii wal qabaata keedhaa ija keessa wal ilaalaatiin nama kamiin dhagaa waaqayyo jedhaan hime. Nama garaa tamaa yaaduudha jedhaan hime. Moo nama qajeelina yaaduudha jedhaan hime. Sababiin isaa jedhanii garaa tamaa yaadiin jedhanii waaqatu sun dhaga'uudhaanii. Sinii galeera garaa tamaa yaadiin waaqayyootu dhaga'u. Waaqayyo warra akkamii dhagaa yoo jenne nama garaa qulqulluu dhagaa waaqayyo. Mee Iliyaas faalaala amma namoonni baay'ee maaliif nan dhageessu yaa waaqayyo maaliif nan dhageessu namiti utuu nu dhagee waan baay'ee hojjenna waan baay'ees goona maaliif yoo jettan ajjeesnee kadhanna. Iliyaas garuu macaafa qulqulluu keessa ilaalta Iliyaas garuu fuula waaqayyo dura ture nama gaarii nama qajeelaa garaasaa keessatti nama gaarii yaadu yeroo hundumaa waaqayyo akka waan afaan isaatii buusu kan dhaga'u ofitti aansee kan inni dhaga'u Iliyaas. Aduu dhaabinaan Iyyaasuufaan aduu dhaaban. Bokkaan roobin jennaan bokkaan dhaame. Bokkaanis hin dhaabbate. Galaana gargar kutannaan galaanni gargar cite. Musee fa'iif. Yeroo baay'ee maamnan nageessoo nagaraa keenyatu hamaadha waan ta'eef waaqayyo nu dhaga'u. Maaliif beektu? Isin waan fedha keessanii waan kadhattan hamaatti hin boo barbaaddu waan ta'eef ani immoo kadhannaa keessan isin hin dhaga'u jedha macaafni qulqulluu waan ta'eef. Yeroo baay'ee fuula waaqayyo irra wanta qulqullu ulaagaa nu barbaachisu baay'een utuu jiru ulaagaa sana dhiibnee kadhannaatti galla. Namni tokko mana nama tokkotti kiraayii galu yoo ka'u ulaagaa mana sana barbaachisu guuttateetti gala. Malee akkasumatti leexaatti gala miti. Kiristaanni tokko kadhachuudhaaf gaafa jiru ulaagaa isa barbaachisu dhiisuudha cubbuudha araara kadhachuu waaqayyotti dhiyaachuudha fayyuu barbaada geeddanuu barbaada jireenya fura barbaada akkasumatti barbare darbuudhaaf no namoota baay'eeyyuu laga hin ceesifne garuu waan dubbadha yooti wangeela kana wajjin taate garaa qulqulluu qabaatte araara waaqayyoon kadhatte jireenyi kee already geeddarama. Namni nama no ameena jedhamee dabalaati. Raajummaan barbaachisu ergaa biraan barbaachisu kanan siitaan barbaachisu namichittuma seenaadha. Kixa qaba wanti waaqayyo warri waaqayyoon dhagaan kanaaf cubbuu keenya himachuun nurra jira. Namoonni baay'een cubbuu himachuurraa amma cubbuu himatan badaan himatti hin qaban. Araara waaqayyoon hin kadhatan. Maayidha beektu yeroo baay'een dubbadha mana Daawit irrattidha. Mana Daawit irratti kadhannaaf araaraa buusedha waaqayyo. Mana Daawit maal buusedha? Harka keessa wal qabaate keedhaan mana kee jireenya kee irra araara buusu waaqayyoodhaan hime. Mana Daawit irratti kadhannaaf araaraa buusedha. Daawit yeroo hundumaa waaqayyoon kadhachuu jaallata. Namni kadhata araara qaba jedhan. Namni irraa dhaloonni irraa kadhachuun barbaadu. Yooti jilbeenfatteerra yooti yookaan fiigi maal goote tola malee jilbeenfadhuuti araara waaqayyoo kadhu tsooma kadhadhuuti waaqayyo duratti imimmaan kee dhangalaase kadhadhu gaafati jettu hin dhaga'u. Nama araaraati jechuun nama jilbeenfannaati.
Nama fuula waaqayyoo ture. Daawit fuula waaqayyoo duratti kan inni yeroo hundumaa uffata mootummaa isaa tarsaase kan inni kadhatuuf araara waaqayyoo irraa nama akka garaa kan inni jedheef. Kanaaf namoonni baay'een jireenya kiristaanaa keessatti hin ilaalle harka dhibba keessaa sammuun keenya hamaa yaada waan ta'eef kadhannaan keenya baay'een dhaga'ama. Utuu silaa hin dhaga'amate biyyi kun hin jijjiiramte. Hin haaroftu biyyi kun nagaa argatti. Harkeessa wal qabaata keedhame waaqayyo nuun fayyisuudha. Dabalaa jira waaqayyo nuun fayyisuudha. Isa sadaffaa gufuuwwan kadhannaa keenyaa inni guddaa yookaan kiristaana kan gufachiisu yeroo baay'ee maalidha? Of tuulummaadha. Of tuulummaa. Jireenya hin jirre keessatti wanti seexanni nutti dhaqu waan of harkaa hin qabne keessatti waan aduu gadi akka kositti lakkaa'edha Phaawulos gaafa dubbatu. Mee Yaaqoob 4:6 boqonnaa 4 lakkoofsa 6 nu dubbisame. Of tuulummaa gufuuwwan kiristaanaa. Inni ayyaana isa caalu immoo hin kennaa. Eeyyee. Kanaaf caaffanni qulqullaa'an Waaqayyo warra kooran ol of qabaniin hin mormaa. Ilaa. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana hin kennaa. Ayyaana maal godheedha? Hin kenneedha. Mere keessa ol kaafadhaa tekkeedha. Yaa Waaqayyoodha. Gad of deebisuu naa kenneedha. Inni warra maal godhaniif ayyaana dabaleedha. Warra gad of buusamu warra ol qaban jedha. Warra gad of buusaniif ayyaana hin kenneedha. Ayyaana kenneedha. Yeroo hundumaa namoota fuula waaqayyoo irratti gad of buusan ilaalame. Fuula waaqayyoo irratti gad of buusan namoota fuula waaqayyoo irratti kadhatame ilaala. Waaqayyoon gad bu'u. Waaqayyoon ol kaasaa deema. Maaliifi sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu naalaalta macaafa qulqulluu keessaa namoota gad of buusan baay'ee agartu. Fuula waaqayyoo duratti ayyaana dabalamaaf, dibata dabalamaaf, hafuura dabalamaaf, sagalee dabalamaaf, jijjiiramsa dabalamaaf, waan haaraa dabalamaaf. Kanaaf obboloota koo of tuulummaan kufaatii isa gadheedha. Kiristaanaaf kufaatii isa gadheedha. Seexanaaf garuu karaa seexanaa itti ta'anii seexanaaf hojjetanidha. Namoota baay'een ilaaltan jireenya namoota ammarra ilaaltan of tuulummaan jireenya namaa miidha. Amma akka vaayirasii darba of tuulummaan amma akka vaayirasii darba. Vaayirasii mobaayilii tokkorraa yoo meemoriirraa yoo dileetti gootan irruma ta'a. Ammas vaayirasii qabatan dileetti gootan irruma ta'a. Irmas irruma dileetti gootan irruma ta'a. Formaat yoo gootanis irruma ta'a. Mobaayilii akkasii galtanii beektani? Maal ta'e moo intrichatu? Sooftiweericha maal ta'eera? Badeera. Dhageessaniitu? Dileet irraa gootis hin jiru, irraa balleessis hin jiru. Yoo sooftiweerichuma yookaan immoo wantuma sana yoo gatte irraan kanaaf malee. Namoonni baay'een of tuulummaan akka kana ta'eera. Jireenya namoota baay'ee gufuu kana taa kan ta'e fuula waaqayyootti of tuulla. Yeroo fuula waaqayyootti dhiyaannu of tuulla akka namicha ammas hin jire. Yeroo fuula namaa duratti dhiyaannu of tuulla. Isan jiroon jedhu immoo isan badiisaa miti kan waaqayyo jaallatu sitti himaa jira. Mee ameen jedhamee dabalaate. Waaqayyo duratti gaafate gad of deebifte waaqayyoon kadhattu jireenyi kee hafuurri kee maal ta'a hin jijjiirama. Toora galaa deema. Kana achi gufuuf duratti kadhatta taanaan gufuu sana dhiitaa oolta guyyaa guutuu malee kadhannaa miti. Sirii galeera. Soomtee kadhatta taanaan gufuchuma dhiitaa oolta gufuuf tulummaa gufuu dhiifama gochuu dhabuu gufuuma sana dhiitaa oolta malee achin sittu. Mucaatu Addis Ababaadha barataadhaan. Addis Ababaadhaa barataati utuu baratu mana warra isaatiitti galeetu abbaan isaa qonnaa jalqabe. Ganna gaafanni qonnaa qotuu jalqabu mucaan harkaa fuudhuu dibbee miillee boorsaa quba kaa'ate dhaabbata. Hennaan namni ollaa dhufe maal abbee abbaa kirkaan fuutuu jedheen. Hennaan anuurraan fadhii dagadheera soo jedhee akka Ingiliffaa soo barbaade. Ameen jettanis dhumarra gintii qabate. Gintii gaafa qabatee jedhu gama ga'ee achas deebisuuf gaafa jedhu gaafuma daarii gama ga'ee jedhu kaamon jedhi naannessuudhaaf kaamoniin beeku sangaan Oromooffayyuu hin beeku yoo foorii cee malee. Gurbaanii Ingiliffa barsiisuu abbaa isaatti yookaan dhadhachuuf jedhe Ingiliffa beekaa jedhuuf jedhetu maal jedhaa fiillifitti daarii ga'ee kaamon jedha. Yeroo tokko waan nurraan eegamne tokko keessa galla. Jireenyi namoota baay'eedha waan hin qabne yeroo dhadhannu seexanni itti qullaa nu dhaabudi. Itti nutti afarsiti yaada isheeyyuu. Aayisoo itti nu duukaa sirbiti yaada ishee qullaa nu dhaabuudhaaf. Har'a Waaqayyo garuu nurraa cabsee. Mee sagalee keessa ol kaasaa narraa cabuudhaa mee dabalaatiin. Sababiin isaa of tuulummaan namoota baay'ee macheesseera. Akka dhugaatii dhuganii namoota baay'ee Waaqayyo akka waan arganneef seexanni waan biraa isin hojjechiiftu yeroo baay'ee. Waan biraa isin hojjechiiftu. Jalqabii kufaatii maaliidha jarana? Haasaa jalqabni kufaatii maaliidha? Of tuulummaadha.
Of tuulummaadha jalqabi kufaate seexanni gaafa gad darbatame jannata Eden keessa gaafa gad darbatame maaliif kufe jiran of tuulummaadhaan gad darbatame. Har'a namoota baay'ee maal gooti seexanni gufuuwwan kadhannaa isaanii maal gooti akka isaan waaqayyo irraa fagaataniif kadhannaa isaa irraa fageessite. Mataa keenya jabeessa, laphee keenya jabeessa. Even bara ammaa kana keessa immoo generation ammaa kana keessa immoo haalli kun baay'ee faca'ee jira. Waaqayyo irraa namni fagaatee jira. Yoo waaqayyoon kadhanne itti namni waaqayyoon kadhatu jira. Yoo waaqayyoon jilbeenfannee boonye kadhanne gaaf dur namoonni baay'een nan argaa yeroo baay'ee 94-93 kana keessa nan argaa xinnoo ta'e. Yesuus gooftaadha. Namoonni gaafa kadhannaatti kaan situ iyya dhaaba harka rukuttee dhaabda maaloo dhaaba. Qaan kadhannaa mi'a sinni kan boo'icha of hin beeku hafuuraan guutamee jilbeenfatee kadhata waldaa keessa. Harka rukuttee maayikii meeqa rukuttee dhaabsifta nama kadhannaarraa. Innarraa yoon xumura maal ta'e kun maalidha bookun jedhee si dhaqa. Ofuma iyyaa'e kun ofuma maraa taa'e siin jedha. Kadhannaan gufuu keenya inni guddaan maal ta'e garaa waaqayyoon barre. Namni garaa waaqayyoon gaafa baree jiru waaqayyo irraa fagaata waaqayyo irraa fagaata. Obboloota tokko waan sitti dubbadha. Bara namni badu kana keessaa waaqayyo siinaa jiraachisee. Inni taanu gufuuwwan gaa'ilaa inni guddaan inni dhaloota baay'ee miidhee gaa'ila jeeqamaadha. Gaa'ila jeeqamaa harka keessa wal qabaata keedhame gaa'ila jeeqamaa sirraa kaasu waaqayyoodhaan himi. Jira dabala gaa'ila jeeqamaa sirraa kaasu jedhanii. Phexros 3:7 nu dubbisame. Gaa'ila nama dhaloota mee essina dhaggeeffadha. Nami baay'ee waldaa kiristaanatti fayyaadha malee manatti fayyaa miti. Gaa'ila irra namoota baay'ee ilaaltan jireenya namoota baay'ee ilaaltan qorumsa guddaa keessa jira. Gufuuwwan kadhataa asitti himaa jira. Hamma namoonni baay'een hamma lubbuun badutti gaa'illi isaanii jireenyi isaanii kan goolamuuf jireenya isaa jeeqamu manfasiidha hafuura hamaadha. Hin dhufa deemee dhufa karaa barbaade dhufa daandii barbaade dhufa. Gufuuwwan kadhataa maaf kadhannaan kun nagaa maafan jijjiiramu maafan manni kun geeddaramu maafan akka baluun ta'u maaliifan akka abaluun geeddaramu maaliifan jijjiiramu jedha. Jireenya namoota baay'ee wanta baay'eedha. Namoonni baay'een rakkoo gaa'ilaa ulfaataa keessa jiru. Rakkoo ulfaataa kan hin hiikamne harka keessa wal qabaate keedhame waaqayyo si haa jijjiiruudhaame dabalaate. Jedha dabalaa waaqayyo si haa jijjiiruudhaame dabalaate. Gaa'ila jeeqamaan gufuu kadhannaa namaati. Gufuu kadhannaa namaati namoota baay'een amma faashinii ta'eera. Amma Yesuus faashinii ta'eera. Har'a waan dubbadhu harkee ol kaafadhu. Kadhannaa sarartan dabala bara namoo darbe Yesuus seef. Sagalee keessa ol kaasame narraa hidhame jabeessaati. Haa caboodhaa dabalaati. Namni kadhata amma lallabu gaatu hin taane amma raajuu gaatu hin taane namni amma faarfatu gaatu hin taane namni amma kadhatu gaadhaku. Bara Iliyaas faa namni amma akka Iliyaas kadhatu hin turreedha. Bara gooftaa Yesuus immoo nama akka gooftaa Yesuus kadhatu hin turreedha. Macaafni qulqulluun ituu kadhanni halkan guutuu sukkuumaa bultee achitti laaroo baashee qaban gaafa dachaa bultu eebbaa as fidaan jira kunoo attaasan fida sagaleen fida ituma diinonni asii achii fiiganii hunda isaan irra shantee dabarta barana. Harkeessa ol kaafadhaa maqaa waaqayyoo waaqa jiraatan sirratti irraa jiru badha. Bara namni joonja'u kana keessa waaqayyo dhoksee mul'ataaf si qopheessa. Bara namni joojee bara maal si dhibeesiin harkee ol kaafadha irraa waaqayyo bari sagala galu yeroonni sagala galu maalis haa ta'u namni saduu sin ilaallatu. Ati garuu wangeela kana wajjin waaqayyo wajjin kadhadhu bara namni duu kana keessa waaqayyo butee si baasa. Namni tokko sagalee keessa ol kaasaa Yesuus moo'eera. Harka keessa ol kaafadha irraa waaqayyo jechaan paaworii wayina keessa dhufaa jira waan isaan beeku. Bara namni salphatu kana keessa waaqayyo maannaa sii qaba. Bara namni cufaadha hin jiru jedhame kana keessa bara namni salphina jedhame kana keessa kabajeesse mul'isa waaqayyo. Mee namni tokko roome haalleluuyaa jedhame dabalaati. Waaqayyoof hojjechuun jedhame dabalaati. Jireenya hidha. Gufuu kadhannaa inni dhumaa mamiidhaan kadhachuu. Nama mamii kadhatu fayyinni hin jiru salphina. Waaqayyo mamiidhaan kadhachuurraa waaqayyo sinaa baraaru. Harkeessa ol kaasaa deemee keedha. Yaa waaqayyo jedhame dabalaati. Mamiin kadhachuu na washee jedhame dabalaati. Yaaqoob tokko ja'arra. Meeshaa kan dafaa nu dubbisa. Yaaqoob tokko ja'arra. Mamiidhaan kadhachuu. Namni baay'ee waaqayyo mamiidhaan kadhata. Namni baay'ee mamiidhaan waaqayyoon kadhata. Mamiidhaan hin kadhatin. Mamiidhaan kadhachuun salphina. Garuutu hin mamin. Amantiidhaan haa kadhatu.
Namni mamuu akka dha'a galaanaa isaa Iyyee qilleensaan asiifachi oofamee darbatamuuti. Ila dhaggeeffadha. Namni kadhatu amma akka bishaan gabateerraa dhaabbatu. Bacamaa jechuudha. Waaqayyo asitti qabu barbaada. Asittan si godhara. Inni achi dhaabbatu. Inni si lamata. Achi dhaabbatu. Inni si dhaabbatu. Achi dhaabbatu. Namichi bacamaadha yaadaan qalbiidhaan. Sababii isaa namoonni baay'ee yaada walaalamii waaqayyo irraa waan argadha jedhee yaade. Amma namni tokko yeroo baay'ee nan kadhadha amman. Akkuma amanitti irra bu'u harki waaqayyo. Gaafa sarki waaqa jalqabu. Eda galgalee akkasuma. Gaafa harki waaqa irra bu'u. Takka amanan jarri kun. Waan seenne fayyuun qaba murteessanii manaa baa waan ta'eef akka godhina keessaa badu balaqqamsiisee dhiiga maqaadhaan kaansari inni tokko mataa cabsaa baatee dhaabbateetu maaloo yaa waaqayyo nan fayyistu mamiidhaan shakkiidhaan inni tokko immoo kaansari itti fayya inni tokko immoo HIV itti fayya inni tokko immoo jaamaa itti fayya inni tokko immoo kalee itti fayya inni tokko immoo qubuma xiqqoo waraantu kana keessaa fayyuu dadhabeetu yaa waaqayyo maa inni kun jedha kaansarii ta'uun isheen ofuun jedha isuma mataa maal jedhu inni kaansarii nan fayyadheetu nana manaa inni mataa boqoru kaansarii ta'uun isaa nafu kan kookun shakkisiisu isaa nafu dhiiga koo tolka'uu nafu dhaqee ilaalama akkuma isaan naqanne dhiiga ol ka'ee eegama afuuraa maadhaam shakkii kan namatti dhaqu namni yaada walaalamii waaqayyo irraa waan fudhadhe garaa isaatti maal hin godhin jedha haasaa yaadin jedha harka keessa wal qaba saba waaqayyo maqaa Yesuusin jedhame afuurri mameedhame narraa caboodhaa dabalaate jedha dabalaa afuurri mameedhame dabalaate. Namoota baay'ee seexan addaggee gootetti dhiifama naa godha addaggee gootetti sababiin isaa lapheen namoota baay'ee jabaateera sabni caalaa baay'ee gadheera barri kun bara kiristaana bara maalii jedhamni bara gadheera barri kun bara fakkaatu feekisa jiran feekii jiru amma caammaan oriijinaan baana duukaa maaltu ba'a feekii duukaa ba'a sidii galeera shaamushin tokko duukaa baanaan feekii duukaa ba'a. Sibiilli tokko duukaa baanaan feekii duukaa ba'a. Saraamikii tokko duukaa baatanaan saraamikii sana duukaa feekii duukaa ba'a. Wanti feekii dhabeen jiru. Amma bara ammaa kana keessa na laaltan waaqayyo nu gargaaru malee feekiitu baay'achuu deema. Kiristaana feekii, lallabaa feekii, raajii feekii, dubbii feekii, haala feekii Yesuus waan jireenyi isin gashine maatti dhamaata harka walii keessa wal qabaa keedhaan waan jireenyi isin gashine maatti dhamaata jedhanime jireenya kee balleessa jedhamee dabalaati jireenya mamii keessaa waaqayyo si haa baasu jedhamee dabalaati warra amaneef waaqayyo irra waan haaraa godha mija beessa ameen jedhamee dabalaati dhuguma amantanii beektu amma dubbiin namoota baay'ee wangeelli gad hin darbu wangeelli gad hin darbu bira geeffadha dubbiin sagalee waaqayyo gad hin darbu hin mama lallaballee mama faarfannaallee mama dubbii sagalee waaqayyo gad hin darbu morma marrattafe marqaa gubaa nyaattanii beektu namoonni baay'ee wangeela kana akkas ta'aniiru itti hiikkachuu hin dandeenye furachuu hin dandeenye ba'aa namni isaan hin beekne baataniitu wangeela mormatti baatanii rakkatu har'a garuu gadi siif darbu yee namni tokko rubamee sagalee keessa ol kaasame naaf darbu gad jedhamee dabalaa maaloo namooti baay'een asirratti baatanii naagaleera dubbiin jedhu namooti baay'een akkasitti fuudhu tokko garuu qabbaneeffatee gad dabarfata qabbaneeffadhu gad dabarfadhu sii qabbaneessa madaa keerra sii bu'a waan jechuun waan haaraa siif hojjeta harka keessa ol kaafadhaa yaa waaqayyoo jedhamee dabalaati carraa akkasiitiin jedhamee dabalaati wangeela kana jedhaa akka galmaan ga'utti jedhaa ayyaanni kennaaf baay'atu jedhamee dabalaati. namna manu siya sadi amen jedhamee dabalaati dabala amen jedha sasadaffaa gaafa kana dubbiin gad darbeedu dubbiin sagalee waaqayyo gaafa gad darbeedu jireenya isaanii geeddara boloo tokko nama geeddara nama haaressa jireenya nama geeddara gad hin dabarre waan ta'eef dhaloonni baay'een asirratti baatee jireenya isaa miidhame gubaa baateetti miidhame baay'een dubbiin sagalee kun yoo hin fayyadamne ta'e gubaadha abidda